Hi guys, akkam jirtu fayyaksan nagaa jirtu. Nyaata wayii qabadhe isinii dhufeera karaa gabaabaatiin daftanii isheessanii nyaatu. Hojii kun dubara bichaaftuun ta'e wanta laaltee bichaadhaafis ni ta'a. Hojii qallaaliidha, waan tokko karaa salphaatiin hojjetachuudha. Kubaaraadha kuni. Dinnichi jira, jeezarri jira, fasooliyaan jira, kuusaan jira, shunkurtiin jira. Kun immoo kan keessatti waliin makuudha. Shunkurtii adii qaba. Kun immoo yeroo feestaalii keessa kaa'u kan keessa kaa'uudha. Kunuun daanqoon kan itti naqu kun kanadha. Kun leemonaa, kun immoo shunkurtii adii paawudaraa, kun soogiddaa, kun immoo black pepperidha. Kun immoo olive oilidha. Feestaala kana keessa kaa'een feestaala kana keessatti naqeen hundasaa waliin makeekeen feestaala kana keessa kaa'een fooranii keessa kaa'aa jechuudha. Kun leemonaadha, leemona daakamaa isaati. Kun immoo oreganoodha. Oreganoon beekfedheen manni jedha. Kun soogiddaa, kun black pepperidha. Amma hundasaa walitti nannaqna jechuudha. Kuna taasura soogiddaatti naqa. Taasura kunoo bishaatii irraa bahee jira. Kunoo kana fakkaata. Maashaallah. Kana fakkaata siniin jedha. Baay'ee das nameedha. Kunoo bishaateera.